jirtu maatii gannii indisiis nagaa keessanii annagaa dhigalanii fulfinni waaqayyoof haa baay'atu akkam jirtanii nagaa keessan jirtanii annagaan jira galanii fulfinni waaqayyoof haa ta'u laayik sheer gochuun dagatinaa maatii keenya ta'a nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaannaa har'aa dhufnee jirra maal qabattanii dhuftanii oduu ariifachiisadhaa jaarsummaa deemuudhaaf warroon deemus barbaadan namni namatti himachuun kaa dubbiin akka dhumtuudhaafi warroonni chaanaalii qabdan hundumti keessanoo deema barbaada sheer laayik godhaati dafaa jaarsummaa dhandheefinnaa fi dubbiinoo biraankii ta'uu baatte didhaa fi ituu yoo dhugaa ta'e waaqayyo walitti haa deebisu kanaaf jaarsummaa deemuudhaaf jirra isiniin jennaa didhaan baay'ee bo'aa jira amma ituu takka shittanaa siisuun barbaada sheer godhaati itaalan biraan naagaa isiniin jechuun barbaada itu gali didhaa siyaamaa gali manni keetis siyaamaa gali itaalem gali didhittiin bo'aa jira gali akka malee gaddaa jira booyetoo akka malee nutti himachaa jira gali manuma keessii wayyaa gali aartee manaa baatee gali manuma keetti siyaamaa jira gali didhaa siwaamaa jira gali garmalee bo'aa jira gali itaalem gali abbaan manaa kee bo'aa jira gali kootu deebii yaa'itooti yaa hin aarini gali didhaatillee balleessaa qabda yaa galtu deemi galchi yaa galtu galchi atillee balleessaa guddaa qabda daa'imti haadhaa fi abbaadhaaf qixa keessattuu yohanaadha adda ishiitu ija sagalgaraatti baate maalidhaaf lolta itoo akka aariin ta'inii gali kootu gali didhitti maanyaan bo'aa jira gali kootu gali yoo dubbiin biraankii ta'uu baate gali kootu gali yaa itaalem kootu gali mana keetu siyaama qa'ee keetu siyaama kootu gali didhaa maanyaa keetu bo'aa jira gali abbaan manaa kee imimmaanii miti dhiiga bo'aa jira gali hordoftootatti gabba'ee himachaa jira kootu gali mana kee siyaama piliis kootu gali habiibi calm down please wayyo dubbiin bara kanaa dhugaa nama dhibdi dubbiin bara kanaa nama dhibdi dubbii dhugaatii fi dubbii biraankii adda hin beekamu dhugaa dubbachuuf taananii wanta gaarii tokko kafarrifatu abbaadha kan itti namaaf guutu waaqedhanii gaarii miti tokkoffaa irratti biraankii dhadhanii daa'imaan hojjechuun dhugaa baay'ee hin barbaachisu akka mataa kiyyaatitti yoo biraankii ta'e dhugaa waaqayyoon dhiifama isiniif haa godhu sababni isaa maaliif daa'iman na jalaa miidhame daa'imti lafa dha'ee hidhiin isaa dhiita'ee dhiigni uffanni isaa jedhee ture yoo dhugaa ta'ee daa'ima keetillee waaqayyo naa fayyisu inni biroo immoo warroonni dhiiraa tokko garuu akka mataa kiyyaatitti na of galcha dubartiin akka waan mana keessa yoo oolte ta'a ooltu nyaachaa ooltu daa'imaaf dantaan qabaannetti fakkaachuu danda'a daa'ima bar haadhatu xaana abbaarra ishiitu iyyuutti cannaqamee argate waan ta'ee dafi abbaan dhalsharratti du'en jedhan garuu haati immoo itti deessarratti duute jedhu kanaafuu anji'a sagalgaraatti baatee harkatti dabarfatee faana makaraa argee shiidha sila ta'ee fi daa'imaaf immoo dhugaa yoo itti dubbatta ta'e siifuyyuu haa dhiisu maaliif daa'imaaf haadha kan irra yaadu dhugaa dubbachuuf taanaan abbaa irraa daa'imaaf kan yaadu haadha garuu daa'imti isiniif qixxeedha yoo abbaan jiraate daa'imti sunis argamti yoo haati jiraatte immoo daa'imtis argamti irra caalatti haadhadha kanaafuyyuu kara kanatti yoo dhuguma kara kanaaf lolteeraatti balleessaa goote jirta dubbii yoo dhugaa ta'e rabbii walitti sinaa deebisu yoo biraankii ta'e immoo argaa keessan jechuun barbaada maaliif warroonni miidiyaa fayyadaman hundumtuyyuu ilmi namaa guddachuuf jedhee waa hedduu dalagaa oola hunduma keenyadhaafuu waaqayyoon dhiifama nuuf haa godhu jireenya irra lafaatu ni sobduudha jireenya irra lafaa tanaa inni sobaa oolla kijibaa oolla waan lafaa fi baddaa walitti fullaasaa oolla maallaqa argachuu fi jireenya irra lafaa tanaan jiraachuu fi kanaafuu hunduma keenyaaf waaqayyoon dhiifama nuuf haa godhu biraankiif dhugaallee hambara kana adda hin beeknu dhugaa soo ta'e karaa keessatiin jaarsa ergadhuutii galfadhaadha daa'ima keetii daa'ima kan kee mana keetti deeffadhu ani inni biroo immoo itti kana dhibu dhugaa dubbachuuf taananii yeroo duraanii haati manaatii fi abbaan manaa yoo wal lolanii maatiidha jechuudha maatiidhaan iyyuu hin gaanii ofii isaaniitiif fixatu ofii isaanii bira yoo darbe maatii isaanii bira gaha maatii isaanii bira yoo aga'u malee ollaan naqqabu jechuudha maatiitti intalli yoo badde maatumatu fuudhee deebisaafi rakkoo isaan jidduu jiru gaafatanii itti ka'anii maaliif akkana gootan maaliif balleessitan maaliif waan akkana jidduu isaanii isaan lachittu iyyuu ka'anii jechuudha walitti deebisan hankeenya kun hambara keenyaa kunoo bara qilleensa jechuudha bara afuuffati barnooti
bara qilleensaa keessa jirra dhugaa dubbachuuf taanan iccitii mana keenyaa finnee miidiyaa irratti maxxaq laxxaf goona yoo immoo itti namni isuma san qabatee gaafa namni tokko bar akkuma irra jaalatan buru jibbamuun jira gaafa waan nurratti arganii anduraanoo akkana gootanii akkana ol gootasan jedhan akkamitti akkana nuun jedhan gaafsan jedhan dubbatanii keessa deemuun hin jiru kanaafiyyuu